Sa'idoon baga dhalchee, Sa'idoon leencaa, Sa'idoon gootaa, Sa'idoon ambassaadha eeyyaalee na unnante ani komitii keessan jala deemee ilaaleen jira. Akkasumas ijoollee warri Amaaraallee warri kaleessa dheengadde Sumayyaa diggiru kun maal faashinii dhaare kun waan haaraa dhaare baga dhalchee Sa'idooni isarraan baatuun ba'e moo hundumatoo dhalchaa jettan. Sa'idoon maa dhalchee miti bar wanti ta'e sila ta'e bar. Wanti bade sila bade bar kan nuti dubbachaa jirru yookaanis immoo amma kaleessa maal akkamitti kaamilitti akkas ta'ee minaamin jedheen dubbadhee ture jechuudha. Maal dhalchee hin jenne ani kuni sobaa shirratti irratti xaxamaa jira. Kuni ayyuudhaaf isa akka adda baasuuf ayyuun maal akka jettuu fi yookaanis immoo ayyuun maal akka dubbattuufitu shira kana fiddee Sumayyaa jedhee dubbadhe malee amma dhugaadha soba addan baafanne bar. Wanta kana Sumayyaan sobuu dandeessi. Sa'idoon ayyuun akka amma Sa'idootu mormi koo nacitee iyyuu hin dhiisu Sa'idoodhaaf jecha nan du'a waan isheen jettuuf shira kana fiddeetu kana mari'ataniitu akka ayyuun itti Sa'idoorraa cittuuf jedhee dubbadhee ture jechuudha. Isin immoo Sa'idoon mucaa dhalchuunsaa hundumatu dhalcha garuu immoo jechuun mucaan ni dhalchee kun mucaa haraamaati. Attamitti bakka dhalchee dhiira dhalchaa goota leencaa minaamin maan kamitti akka jettu isin mucaan ni dhalchee kun bare mucaa halaalaa miti bar mucaa haraamaati bar. Mucaa bakkeetti dhaqeetu keessa buusee jechuudha karaa biraa. Indee jaartii isaa dhosseetu dhaqee godhatee jechuudha. Sumayyaatti nimne namni hin beeku firri hin beeku ollaan hin beeku jechuudha. Bakkeetti dhaqeetu orma diraamaa hojjetu sana keessa bu'e natti fakkaata harkaa. Tasa jechuudha itti yaadeen godhanne barinnoo. Tutti yaadee godhateera ta'e Sumayyaa wajjin wal barsiise otutti yaadee godhateera ta'eeti Sumayyaa wajjin walitti dhufeetu akkasii wanta akkasii akkas ta'e jira dogoggoree jira. Mucaa kana guddifachuun barbaade dhalli fidee ijoollee isaa wajjin guddisuu danda'a mucaa kana. Mucaan kun mucaa haraamaati mucaan dhalate kuni mucaa zinaan dhalateedha jechuudha. Hundi naannaan ta'e baga dhalche. Baga dhalche. Kanaaf Sumayyaan kanaaf amma gaa Sumayyaa xiqqeessitan. Sumayyaan waan kana fiddee haasofteef nuti Sa'idoon jibbinu Sumayyaa waan kana fiddee odeessiteef nuti Sa'idoo hin jaallanne yoomiyyuu baga dhalche. Yeroo jettan koomentii jalatti koomentii keessan argaan ture ijoollee tokko tokko as dhuftanii dhufuu baattanii hin beeku malee jechuudha. Indee isin nukkubaa. Dubartiin hin aartuu jechuudha ati dubartii miti jechuudha dhiira jechuudha kan kana barreessitu. Dubartii miti ati kan amma baga dhalche jettu kun dubartii miti maqaadhaaf. Attamitti hin aartuu ati otoo si ta'ee otoo abbaan manaan kee deemee otootii wajjin jiraachaa jirtu otootii jireenya gaarii wajjin horaa jirtu waan qabeenya hundaa wajjin jiraachaa jirtu abbaa manaa kooti jettee gaafa abbaan manaa keessarraa adda bahee dhalche jedhan tattamtaata maaltu sitti dhagahamame ofiin qabdee yaaddetta baga dhalche kan kee argiteetta yookiin heerumte jiraachuu dandeessa yookiin immoo ganaa heerumta ta'uu danda'a gaafa abbaan manaan kee jechuu walii wajjin deemtanii durba zoor jedhee ilaalu akkam sitti dhagahama. Kun shakkii biraana keessa nama galcha bar isinii warra akkasitti bar isin amma keessattuu shamaroota warra irra guddeessana daawwatu isin amma warroonni baga dhalchee issee baga dhalchee karaa Sa'idootiin bee mucaa dhalchuunii jettanii mucaa haraama baga dhalchee kan jettanii isin bar warra haraama hojjechaa jiruudha bar. Haraama hojjechaa jirtu bar isin namni isin hin argu malee isin haraama hojjechaa bultuu jechuudha. Dhokattanii jechuudha. Friendii keessan biyya keessanii, friendii keessan bakka dalagaa keessanii, friendii keessan badoo keessanii jechuudha. Isin haraama dalagaa jirtu jechuudha silkiidhaan. Suma biidoo qullaa walitti ergan sana hojjechaa jirtu haraama dalaguutti jirtu jechuudha isin kara biraa. Kanaaf Sa'idoo deeggartan bar. Sa'idoon Sumayyaa dhufseetu dhaqee ilma dhalche. Isinis jaarsa keessan dhoositanii yookaan friendii keessan dhoositanii haraama dalagaa jirtu jechuudha mana madaamii keessa teessanii. Warri haraama biti baga dhalchee jettanii Sa'idoo deeggartanii jechuuf hin jedhe. Attamitti naar ture Sumayyaan baga hartee irraa fagaatte indee otoo nateen ammaanii jechuudha. Aniin kuni waggaa torba biyya kana keessa jiraachuuf waggaa torba guutuufan akkas waggaa 8tti nan gala inshaallah. Waggaa 8 kana keessatti jaarsi kiyyaa obseenan eeguu yookaan ilma dhalcheena eegaa yookaan intala dhalcheena eegaa yookaan jaalallee biraa qabaatee na eegaa ani hin beeku rabbi qofa beeka rabbitti kennadhee jira jechuudha. Kanaaf yoo nama ani galee ilmi lafa kurkuree mucaan durbaa wayii lafa deemte ani amma nan simadda. Jaarsa kiyya nan jaalladha walii wajjin hin jiraadha. Nan du'eeka ani dalagaaf biyyaa bee inni dhalaa wajjin deemina shallalu moo nan du'eeka maal du'een baduu nama qaxii sanaa kutu qaxiin isa kuta qaxii naa kutu la
qaxiin isa kuta malee innis nan do'eka dhalaa tokko zoor jedhee ilaaluu miti ijoollee fudhatee ilaale taanaan nan qoradhaa nan fattashaa wallahi qaxii isa kuta qaxiin isa kuta wallahi jedhannis nan do'eka isa kanatti Sumayyaan utuu wajjin jiraachaa jirtu halkanii guyyaa wajjin ciisaa jirtu inni miliqee dhaqee dubartii biraa wajjin ciisee mucaa dhalshee baga wajjin jiraate jettee harka dibbee dhooftaafi utuu siseeyo utuu dhala ta'e akkas ka'a ani qalbii akkasiin naqu bara ani qalbii akkasiin naqu gixxim godhe utuu ana ta'eeti jechuudha utuu ana ta'eeti jechuudha Sumayyaan barcimtuudha jabduu obsa qabeetti dhalle dhugaa rabbii utuu anaati ana obsan qabu. Hobbaan koobad isin obsa qabdu jaarsi keessan na dhiise maal rakkoo maalii qaba hin dhuma laa እንደዚህ አይባልም እኮ እኔ ጋ እንደዚህ አይባል አነ ብራ hinjiru ያባ ሚሊዮን yoo dhageesse dhagayi እውነቴን ነው ani yeroon bilbilaan bilbilu leetti nima eessa jirta maal goota saatii kana eessa jirta saatii akkana eessa jirta dhuga dawalee xinniqqaaqeetti kennaa jechuu kan kanaa achi hillim godhe lafa sabuusa gixxim godhe hillim beetuuni du'ii laman jirtu boduuti tokko ajjeeftee duu khalaas kanuma unateen naw qalbii akkasiin jiru na bira abbaan koo badi ana wajjin ciisaatu deqee nama kan biraa wajjin ciisee mucanaa dhalcha attamitti saabdu sun sabi keessa sirriidhaam meeqa taate sabi keessa sirriitti sabbadhaati ilaala sammuu keessan itti deebi'a ilaala Sumayyaan dhugaa qabdi bar yoo dhugaatee jechuun wanti kun yoo dhugaatee jechuun yoo wanti kun shirri kun ayyuurratti xaxamee dhufuu baate mala kana malattee Sumayyaan fiduu baatte ani Sumayyaan moo waan sobdu natti fakkaatu Sumayyaan waan sobdu natti fakkaatu ani Sumayyaan jechuudha waan sobdu natti fakkaatu garuu yoo soba ta'e ayyuurratti kana maltee shira kana xaxxee fiddi ta'eeti it's okay unatenna dhugaa qabdi jechuudha inaarti dubartii ndee ani maal ta'e jennaan otuu hundi badhu otuu hundi qadhu otuu maal jedhu attamitti dhalaa biraayyuu ijaan galagalee ilaala dhalaan kun bar udduu kana dabbaa kana nama duddura qaqqabdeetu nama wannoo gooti bar miira keessa nama galchiti bar kanatu badi beektaa amma kanatti dogoggore nutti fakkaata tasa dogoggore malee ammatu dogoggore dhugaa an beeku an baay'een dubbature mal mucaan maan qabalee sila kanaan dura dubbata amma iccitiisa falafalta Sumayyaan kana hundaa jechuun yoo ayyuurratti shira kana xaxuu baatanii dubbiin kun dhugaa ta'e Sayidoon badii qaba. Dursee beeksisuu turre ture. Otoo shaniin dhaga'iin dura bar waan akkasii dogoggoreen akkas godhe jechuu qaba. Amma isheen akka waan isheen hin beeknetti jira jechuudha inni. Isheen garuu dhaggeessee jirti. Kana bar kan garaa gubu. Utuu sin ta'e garaa isheen hin gubu. Ofiin qabaa laala baga dhalshe mina gabbaa anchi mina gabbaa. Sin maal si gashe? Kan maal si gashe baga dhalshe? Kan maal akkana goote maal si gashe baga dhalshe Sa'iidoon goote sin maal si gashe? Sin si gashe waan si gashu qabaa sin. Si gashaa waan sin gashin keessa maa cubulluq jettee buute akkuma anaan nan gashine sinillee sin gashu jireenya isaanii kan walitti deebisu kan walitti araarsu kan nagaa walitti fiduu fi rabbi tokkicha qofaa jechuudha sin maal si gashi uummata koomenti sin maal si gashi ana baga na gashi khalaas maal inde maal si gashi baga dash maal si gashi baga dash Sunukku baan jedheen mustashfaa deeman jedhe mana qorichaa deemtanii isin jedhe warri sunukku kuni warri nagaan qabne kuni mana qorichaa dhaqan jedhe akkas yaalama dhibee qabdu bar dhibee sammuu qabdu bar mukayyifatu sirrukute qorraa fi mukayyifa gannaatu sirrukute jechuu khalaas allaqe ምንድን ነው ችግርን ባይዘና በቃ ካለቀ ለቀቀ በቃ Sayidoon dogoggora sarraa hin barataa jechuu khalaas dogoggorte jedhaani mal dibbeen na inaafi maanis intini dibbee dhooftanii bachi deemtanii harka cabacabtanii bakka dhashi lululul amma dubartiidhaaf nu battanii isin mana gabbaan naan ta'e dubartiif yaaddan isin Sumayya daggaara kuunatee nok baga badde isay baga tun ajjeesinatu waraanin baga badde boo uga ati cimtuudha otoo ati cimtuu miti bar keessan buusaan qalbiin akkasii jira hay chaaw jedham girrigirriin baasanaa na jalatti deemtanii girrigirri girrigirri alfalligim unateen no yaa maal inde isin amma yaaddoo keessana buuftanii bara amma Sayidoon kun yaaddoo keessana buusee jaarsi kiyya yoona bakka ni jiru hin beeku amma deemeetti dawwala dhugaa inde isin yaaddoo keessana buuftanii bara jaarsi kiyya ammatu yoona tokko dharshee jiraayu biyyeen na nyaattee waggaa saddeet guutuun taa'u Andoo dhugaa nan deema dhiisaame keetti dawwalee dabaafadha.